filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo kanaaf filannoo asaanu keessatti akka jaarsaatti akka daawwataatti osoo hin ta'in akka kaadhimamaatitti ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf nan shakkin gaafan gargaarsa gaafadhu na biraan hafin dheengadda immoo bahee du'a na oolche san maqaa isaa kabachiisuudhaaf nan hirmaadhaa jechuudha. Filannoon as deemu kun akkuma jeetti filannoon as deemu kun ummata keenyaaf saba keenyaaf biyya saniif naannoo saniif murteessaadha. Filannoo san keessatti madraka fi fooramii kamirrattuu dantaa Oromoo ejjannoo Oromoo dhugaa Oromoo shakki mamii takka maletti calaqqisiisuudha barbaachisa. Shakki mamii takka maletti. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru jechuudha. Seenaa boonsaa qabna. Seenaa boonsaa qabna. Dhara nurratti hojjetame malee dhara orma irratti hin hojjennu. Daangaan nutti darbame malee daangaa namaan ceene. Dhugaa keenya awwaalame ka ormaan tu'in. Dhugaa Oromoo, fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'ota Oromoo waltajjii kamirrattu afaan kamiinu abbaa fedhe fuuldurattu falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin paartii kam keessatti sadarkaa kamitti hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoggan asii deebi'e gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti teenye bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa jaarmiyoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kanaa bu'aa buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana hin beeksifne. Wanni waadaa gallu garuu wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanu keessatti korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin xuraa'u. Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa shelleqatu hin filatamu jechuudha. Kan hin mirkaneessu. Kanaaf tarsiimoo lafa baafannee lafa kaa'annee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa.